bineensa firraa egaa shorxaa firraa egaa fiifu abbaa nama dalaguuf isaan firraa egaa fa bara nama rukutayya yaa jaranna Keenya cin fagaatu keenya qabsoon qeenuma keessa naanna'e. qabsoon teenya isaa qabsoon ta'e fiifu la ilaha illa yaa rabbi maal haasofnu waan haasofnu nu dhibee beektaa bira ajanduma se godha hadiisa dubbattus wangeela dubbattus abiyyeeraa dubbattus ajanduma se godhatti hundi ta abjuudhaan lafaa kaateetiin shoo akkattu dhufte ittiin asheer godhaa ittii barsanu maalti sheer godha jiraachuu keessatti waan qabu ittiin haala qabisa itti kunoo maal jedhan jala taa'e akkam jedhan gowwaan keenya kunoo itti mudi jedhanii bara jala taa'e intala nama arrabsitu sheekha ammaas sheekha gartee sagantaa godhuu dhaqeete maasha Allah ubsaada keenya jedhan maas achitti itti mudi jedhaan asuma deeme asii deeme laayifii namaa jala gosoora aduun seentee ofiifuu adii qaa keessa rafee jechuun inni nu bakka dadhabee. Goota koo jabaadhu jedha koomentiidhaan bara. Kunoo gootit intala sii koomandoo jedhanii bara. Intala afran qalloo fa jedhan amma intala sii shanan gibee jedhan nama. Eessaa ta'es borraayya gad deebisti. Ati dhugumati isatti waan rafsitu dhuguma sanyii mootiiti ati qaccee mootii qaccee maalii jedha. Intalti sun Oromoo ta'uu hin beeku inni. Feetu obboleetii yoo himan nyaattaati. Hin beeku. Quban qabu irraa. Oromoon keenya Oromoo baruu didee nu rakkise wallahi. Oromoo jedhee barta waan hin jedheen Oromoon kutaa 10 takka mitiin jedheen kutaa 12. Kan miidiyaa jedhan. Warra kan miidiyaa kun kutaa 12 maqaan isii Oromoon jeen ilmaan yoo himan nyaatiif gigi. Warra asirratti guddatanii warri Oromoon dhuguma kutaa Oromoon miidiyaadhaa dhuguma kutaa tokko warra abaaramtuudha irra caalaasi. Rabbi warra san keessa kana ati abaartee biyyaa baas. Ilaaltan sin wallahi baay'ee tokko dabbara bar. Andummaa nama jibbi. Amma faa makiina irra wololu jiran. Makiina. Mana utuun bitamaa irratti wal lolaban malee safitu sin beekne. Makiina akka waan guddaatti biyya Arabaatti 5,000 4,000 bitama barreessito. Makiina ganama irraa nama bitata. Makiina guyyaa irra caccabaa otu sana. Bara makiina amma namni of bara keenya san namnummaan makiina qabu saayikila bitachuunu qiyaama. Saayikilli biri 800 1,600 Itoophiyaa. Har'a namu kabaru gabbee bitatu. Makiina ummata waasii godhe irra deebi'ee haasawu. Anta kan dhagee nama gartee sirbarratti gartee artistiidhaaf gartee itti islaama ta'e muuziqaa irratti nama gargaaru. Takkaan dhageenya wangeela keessatti hin dhageenye. Wangeela keessatti illee faarfattu Amoos 5 takka maadhati wanni faarfattuun fi warri maansiqqoo keessanii muuziqaa keessanii barbaadu rabbiin mootummaa waaqayyootitti hin galuu jedha. Surata Shu'araa keessallee akkasuma yaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala. So mootummaa waaqayyoon la ilaha illallah. Mootummaa waaqayyoon dhaalu jedha dhuguma bar. Akkas. Isaaniyyuu akkas jedha warra gabbara miti warra rabbitti amanu wallahi rabbi. Inni sirbine ofii mootummaa waaqayyoo dhaalaan ni sirbu inni sirbine. Inni sirbine mootummaa waaqayyoon dhaalaa. Kasir be kan sirbin hundalu isa san jedhan mootummaa waaqayyoo dhaalee jennaa inni nu waaqa ta'e jechuufanii bara. Arras la jenna na fakkaata. Mootummaa waaqayyoo isaan jannatuma itti fadhani. Jannata. Mootummaa biyyiti bashimale simiti. So amma tokko arra gaaffii wayirra ture beektu Abu Mu'aazii waan nu rakkise. Garaagarummaa ala sunnaa wal jamaa fi suufiyyii kana nu rakkise. Ijoolleen suufiyyiinis nu bira dhufanii turanii. Dubbataa ture ifa nuun taane wanti sun garaagarummaan achi keessa jiru. Amma ijoolleen suufiyyiin biyya keessa jiranu ustaazni wayii qabrii gabbaruu seexaana jala deemuu waan ta'e wayii nuun jedhe. Ijoolleen achii immoo dhufaniiti warri suufiyyaan kun jechuudha jirani. Lakki seexaana jala hin deemnuu moolida qofa baamnaa kan jedhantu jiru jechuudha. Tarii ajjalayyuu jiru amma gaa jijjiiran ijoolleen naannoo keenyaa suufiyyiin jiru.
garaagarummaan isaanii suni sirriitti fanuun taane jechuudha barbaadeeta noo gabaabsanii giddumaan jechuun yaani yedduun jechuudha afaantu wal dhabaa xiqqoo. Uummanni yaani haqiiqatan waan gartee sunna wal jamaa jechuun waan karama rasuulii alayhi salaatu wasalaam irra jiru warri suufiinis sunna rasuulaa irra jira itti hundinuu beeyta. Hundinuu karuma rasuulaa jetti. Waqidaa qulqullu warra kitaaba Rabbi subhaanahu wa ta'ala hadiisa sahihaa fi quraan Rabbiitti irra jiraatutu gartee waan sahabaa rasuulaa irra jiraattee warra karaa rasuulaa jechuun jechuun karaa nabiyyiiti jechuudha karuma isaa irratti jiraate. So sunnaati je qabadhaa guu jedhe karaa kiyya qabadhaa jechuudha karaa isaa irra jiraatuuf hin jedha. Kaan warra suufii jedhanii irra deebisan warra jaalala keessa kutee sunnaa rasuulaa hunda hordofna jedhee mawluuda dhaloota isaatillee maa Yahudaanii fi Nasaaraan kun guyyaa Iisaa ilma jedhanii abaluu mootii akkanaatu guyyaa isaa dhaloota isaanii qaba maa nabiyyii keenya irraan caaluu jedhanii nama Yahudaa sanuu lukkuu qalaniiti waan mawluudaa kan lukkuudha. Faaximii warra waan kana waan jalqabees lukkuudha qalan warri qalees islaamaa miti kan qalees karaa godhees achirraa deemtee har'a mawluuda dhaloota namiyyii namichi hin jiru hin dhalannee jechuutti hin jiru dhalate. Waan lukkuu qalanii waan gaala qalanii foon qalanii nyaatanii hojjetu miskiina nyaachisa kuni ibaadaa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Foon nyaachuun dhorkadha duuba Muaz. Abu Sabraddiin Foon nyaachuun dhorkadha hin jedhu bitana ol na baase. Foon kami? Foon mawlidaa nyaachuun dhorkadha. Mawlidaa man nyaata waan qalaniif nabiyyiin maal irraa barbaada bu du'aadhaaf maal qalta? Jaalala bar. Ni hin bilchaatu foon mawlidaa dafeetu hin bilchaatu. Jaalala keessa bar akkas jaalala keessa bar. Yoo jaalatan nama qaceelaniif jedhan waan qaadha waan jaalataniif. Oo miskiina meeqaa jira wallaasa maatii isaa keessaa nama foon hin nyaanne jira amatatti nabiyyiidhaaf maaltu qaluu isaan barbaachise. Eegalee saniif akkasii. Foon sana jechuun amma Muaz fakkeenyaaf Abu Sabraddiin bakka nagaan dhuftanii haasa'aa osoo dubbachuu jettanii xiqqoo salaamata jawwabee raafaa itti sin qabee yoo dubbachuutan dubbadhaa garuu siin dubbanne waantan jedhee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Ustaaz Ahmad qabrii faa gabbaruu sheexana wanta arge gabbaruu tokkummaa achin dabree ni qo'imee dura waa'ee mawlidaa kanan xiqqoo Abu Muaz hojjaa soo fadha. Abu Muaziitu amma foon nyaachuun dhorku deema wayiin gaafadha. Abu Muaz مولد خبجون كن برامج كيسة يقال خليفوني أفران خبجني جراني صابر أرمي خبجرا نو قرني دعنا برامج كيسة يقال إني خبجون كن والله exactly يادر دون exactly يادر orang maganda sinjir tani kana يقال يور سني فين جابر أموا منجيلا مالني رانفن نيبر فتوى عن كتاب ربي عن كمدران صلاة ربي نور تاجبيس يا كان وارو دي سين فتوى ما نجيش بربادي بيدا أستاذ بك مولدا أنا أما درا أكا أنا خنيتي دمسلاوما تيوجين بك مولدا أسرع ديمي de konferensi jiran anjani natini min beta na mana kanan jala do ittigaafata man keenya jechu anammo isa kana wana mutawhidatin beekha waan kan ran qoban qab eegan dhaqe boodarran nama hedduu an bakka duraana kama beeku arke gaafa san shayni keenya rabb rahmata kudu fi adam tula rabbu nijran abbaye bakka jamu ni beta ustad hararge ba hararge lita kana waltan geesa achin nagaysan Uganda ku subhanallah Somali wani jamu ba fi diyarra Oromo wani jamu namni kun gosa khara heddura dufi achi kabajan jechu moyni dahan akata heddudan kabajan duba salam gafa san baka wani jo wallalatin galgala san khayin dematin dan dawo akasuma bule ganama tigalakise shi adam tula bi radak sa rabb rahmata gudufi وان بدعاته خنا واحد دان راتائي رادغي فديچا ونخون زبنا غرتي يهني خيسا كيغلارما نين رافد مري براكوما امتا ديبا افرغود يغل ينت فكاته والله اعلم كنت سانو اتشبو داو اتشبو دو يغل اكا
gartee jeeti nama jechuun exactly dagadhee kijibarran kaa'u wanni kuni waan dhiyeenya eegalee jecha sababoota irraa namni waan kana kabajallee hin jiru. So namni isaan kun daliilli isaan qabatanii waan kana gartee ittiin kabajan maaltu jira? Soomanuma jechuun rasuulli gartee guyyaa siinaa fi qamis waan ni kasooman agaranii yennaan machumarraa asliin see kaatire guyyaan kun guyyaa gartee hojiin ilma namaa sol baatu guyyaan kun guyyaan keessa guyyaan dhamaaf soomantennaan guyyaan ani dhaladhee jedhe. So kanumarraa fudhanii akkas godhamtu kana godhuu qabnaa dhagaa. Namni waan daliifatuun dhabu bar. Jaalatti ergamaa Rabbii garuu sallallahu alaihi wasallam biyya mawlidaa jirani. Mawlida kabajuudhaan osoo hin taane waan inni ittiin nu dhufe san hordofuudhaan insha Allah kanumaan jiru barbaadee bakka kana duraan akka irraa fedheeti.